Akkaawwan isiin tun hulaarra jirtu qaamaan gachiisuullee qalbiin narraftu mal taatee asaartu maaf naarrifattu mal namni kakeetii garaa jabbaatu si jaaladhee boontu sirraan miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaa danna goote wayyiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame. Bareedee jennaan dukkanti cillim mul'atte jennaan baddee huu illim diriirte jennaanis daddabdee dirgim tuttoyte jennaan facaatee bittim tuttoyte jennaan facaatee bittim. Yooniin ibsadhees baatiriin keen ifuu yoon deemuu ka'ees mucuucaan kufuu. Numa bari'a wakkattiin hafuu naafisni dhufa guyyaan kaninaa ifuu naafisni dhufa guyyaan kaninaa ifuu maanu fiddan shoorarkaa maanu dandaadarkaa dhibee kanaan garree takka maanu dukkaneessitaa karamnuun deemu jirtaa dubbiin teenuun gallee takka. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya torbaanitti yeroo tokko Forex Entertainment irraa isiniif dabru qophii keenya qophii keessummaati. Qophii keenya keessummaatiin arraan tana keessummaa guddaa tokko qabanneetiin dhufnee jira. Keessummaan arraan tana nuti harkaa qabnu nama aartii Oromoo keessatti yeroo dheeraa hojjechaa turee fi akkasuma rakkooleen garaagaraa osoo isa hin daangessin wantoota garaagaraa hojjechaa turee fi nama lafa fagoo ka'ee sadarkaa aartii silaa bakka barbaachisan hanga aartii Oromoo keessatti xaarii yookaan laffaatii inni laffaayisan hin argatin nama ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jira. Namni kun aartii afaan Oromoo keessatti sirboota wallisuu istaandaap koomedii akkasuma wantoota garaagaraa oduu fakkeessee nutti himuudhaan nama yeroo durirraa nu bashannansiisaa turedha. Namni kun eessaa keetii eessa ga'e mudannoo fi muuxannoon ammaan tana hoo maal keessa jira waan jiru bal'inaan kan waliin laallu ta'a hanga dhuma sagantaa teenyatti nu waliin turan afeerraa teenyatti kabajaati. Tole yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamu keetiif hedduu takka galatooma. Baay'ee galatooma. Tole namni hedduun si beeknaa keessattuu namoonni naannawaa habiroo kanaa fi Harargee lixaa kana keessa jiraatan wantoota ati hojjettu irratti namni gariin si beekaa. Mee ka'umsa fakka nu ta'utti ammoo daawwattoonni keenya akka beekan eenyu maqaa keetirraa kaanu eessa jiraattaa eessatti dhalatte waan jiru irraa kaanu. Eeyyeen gaariidha. Bakkin ammaaf jiraadhu magaalaa Galamsooti. Bakkin itti dhaladhe immoo aanaa gubbaa qorichaa Awwaaree bakka jedhamtu naannoo magaalaa Bubbeedhaati. Itti aansuudhaan maqaan kiyya immoo Nasir Ahmed namoota nan beekneef Nasir Ahmediin jedhama. Nasiroo kanaan jedhan ture jechuudha. Okkee Nasiroo hedduu tokko kan nuti ijoollummaa keenya irraa kaafnee nama waltajjii garaagaraa irratti beekna. Sirboota garaagaraa yeroo itti walliftuu fi wantoota garaagaraatiin namoota bashannansiisu beekna. Mee kana dura sirba baaftee gurra uummataatiin geesse ni qabdaa? Ni qaba. Sirboota hanga ammatti sirba meeqa baafte? Albaman kanin baasen osoo hin taane madraka adda addaati irratti sirban taphachaa ture qaba. Istuudiyoo dheeyxee sirbi ati baafte jira? Akka carraa ta'ee Finfinneetti sirba tokko kumalee boruuti wajji kanin sirbee jira. Inni sun immoo akka carraa ta'ee baheen babal'annee karatti dhaabbate. Sirba kee keessaa sirba tokko mul'atte jennaan sirba yoo tokko sirbi sun hedduu sirba bareedaadha. Sirba saniin egaa yaadannu. Mee sirbi sun yoom baaftee sirba sanii kumalee wajjin baafte? San dura bar yeroo dheertudha. Kanin kumalee baruuti wajji sirbe san dura. Kumalee wajji wallifte kuni wal jalaa qabdaa walliftammoo kophaatti baafte? Barite jennaan ka jedhu immoo kophaa kiyye.
Hakumalee wajji wallifte sun maal jaame? Ani kumalee wajji sirbe. Oromoo saba koo wayyaa saba guddaa aadaatee bareedduu si boonsiftuu qabdaa himamee hin dhumu seenaan kan kee maddaa kajoofa. Seenaa bareedduun Oromoonni qabu kan dadhaabee tirsu hafuufee ol qabu. Hirrisaa diriiraa hin jallatuun dabu tola ooluu malee hin hojjetan cubbuu kajoo. Inni biraa sirba madraka irratti sirbaa ture Kasiiraa Calanqoo yaadadhaa shamarran Oromootanii yaadadhaa dargaggoon Oromootanii kilaashiin cabsinee cunqursootanii nutti haara yaa'ee hin irraanfannu ni yaadanna seenaa Calanqoosanii barbadooyte wanjoon cunqursootanii barbadooyte wanjoon cunqursootanii qabsoo gootan ilmaan Oromootinii nutti haara yaa'ee hin irraanfannu ni yaadanna seenaa Calanqoosanii yaadadhaa shamarran Oromootanii yaadadhaa dargaggoon Oromootanii kilaashiin cabsinee cunqursootanii nutti haara yaa'ee hin irraanfannu ni yaadanna seenaa Calanqoosanii kan jedhu kana faadha. Waaw, hedduu akka bareedaadha. Sirbi kun keeti moo? Xiyya. Sirba kana namni biraa walliteeti moo namni biraa wallitee ni beekaati? Sirba hedduu bareedaadha. Sirba kana ni beekna namni hedduun sammuu keessaa qaba. Anuu kanin ittiin beekamu isuma kana an akka sirbaatti sirboota baay'een qaba sirbootan ol hin baasin baay'eedhan qaba sirba jaalalaa sirba yeroodhaa sirboota hedduudhaan qabaa garuu. Sirbi biraa kan tokko sirba bareedan gaa ittiin sibeenu mul'atte jennaan baddeewu illee maka jiru. Kiyya sunis. Mee sirba santi kun biyya sirba kana moo? Sirba kana eessatti hojjettee yoo hojjettee sila? Baddeessatti wanni abbii silashii. Isaatti hojjete? Isaan naa hojjete. Akka bareedatti hojjetame gaa kilippuu man qabne malee sirbicha dhaggeeffataa turre hedduu bareeda. Mee sirba kana irratti kun hojjete? Bareedee jennaan dukkantee cillim mul'attee jennaan baddeehuu illim diriirtee jennaanis daddabdee dirgim tuutoytee jennaan facaatee bittim tuutoytee jennaan facaatee bittim. Yooniin ibsadhees baatiriin keen ifuu yoon deemuu ka'ees mucuucaan kufuu. Numa bari'aa wakkattiin hafuu naafis ni dhufa guyyaan kaninaa ifuu naafis ni dhufa guyyaan kaninaa ifuu maanuuf fiddan shoorarkaa maanuuf dandaa darkaa dhibee kanaan garree takkaa maanuuf dukkaneessitaa karamnuun deemu jirtaa dubbiin teenuun gallee takkaa. Akkas jaa. Waaw, hedduu takka bareeda. Sirba kanaan beekaa hedduudha. Sirba hedduu bareedatii fi akkaataan itti hojjetame illee bareeda. Ilmaa waan istuudiyoo guddatti hojjetame fakkaata. Hedduu gaariidha. Mee karaa biraatiin ammoo jidduu kana dhimmi wayii tokko sirba kan kee namni wayii fuudhee wallitee kanaan wal qabatee sooshaal miidiyaa irratti ijoo dubbii tahee hedduu tokko irraa dubbatamaa jira. Waan kanarratti ati illee wanta deebisaa gabaabaa yerooti nama wajjin sooshaal miidiyaa hawaasaa kanarratti dubbattu argeetiin jira. Mee maaltu mudate waan kana sirriitti addaan duubaati mee? Wanni ta'e gurbaan sirbu kun dhugaadhaan bira ture an dhugaa jirtus hin haalu wanni fedhe illee yoo ta'e dhugaa jirtu takka hin dhoysu mucaan akka ciminatti dhugaan cimaadha cimina dhugaan qaba dandeettillee ni qaba sirriitti sagalees itti qaba haa ta'u sirbi amma inni sirba kiyyaa jechuudha. Sirba kiyya kana akka itti fuudhe yeroo hedduu dhufeen nu bira qama'aa sirba kee kan nin jaaladheeti naa sirbii mee sirba kee kan nin jaaladhee naa sirbii odoo ja'uu hangaa ijaan hin arguuti waraabee matatti fuudhe wanni silkee waraabee fuudhe. Sirba tokkicha ammaan tana achi irratti wal qabne kanaan alattis tokko kabiraa ka inni irratti xiyyeeffatee fuudhee jira sirba lama fuudhee sirba lamaan san
akkasitti na jalaa waraabee fuudhe. Fuudhuun isaatis nan aarsin. Garuu namni tokko waa lama qaba. Yookaan si hayyamsiisuu naa kenni jedhee sirraa fudhachuu jechuudha. Yoo jaalate naa kenni jechuun waan guddaa. Ilma dhaleewu namni waliif kenna. Nin kennaaf rakkoo sirballeen qabu. Innilleen sirba baay'een qabaa. Sirba hedduudhaan qabaa rakkoo sirbaan qabuu jaa. Odoo sirba san rakkoo sirballee hin qabaatin sirba santu na hatee sirba kana nan fedhaa jedhee narraa fudhate namni waan fedhe walii kannaa jechuudha. Fudhate immoo eega ol ba'e sirbi kun xiyyaa miti nama jalaan fuudhellee jedhee sila naasiroo tokko baasee jedheetuma maquma kiyya kana mul'ise sila wallaahi achirratti hin saalessu dubbadhuun hin callisaaf. Dandeettii kiyyas awwaalee maqaa kiyya hundaa'u awwaalee naasiroo irraan fuunee anaatu burqisiisee waan jedhu santu na aarse. Artiin tokko wanni inni qabu maqaa isaa awwaalutu du'a malee waan isaa fudhatuun du'aa miti. Waan jaalate namni nama jalaa hatuunis ni jira duraanuu ni fuudhan. Kun baasa osoo hin ta'in guututti maqaa kee awwaalanii si dhoysanii anaaf burqisiisee jechuutu nama aarsa. Kana wanni na aarse. Yeroo sanitti walitti dhufeenya keetii fi qadachaas maal fakkaata ture? Akka hiriyaatti waliin turtamoo bakka itti wal gartanii jiramoo bakka akkamitti wal agartaniiti sirboota kanatti fudhate? Mana kiyyatti wal agarranii dhufaa. Haya wajji ooltanii wajji qamaatanii wajji turtanii? Wajji qamaanaa wajji oolla. Yeroo walitti dhufeenya keessan kana keessatti yeroo wajji ooltan yeroo wajji qamaatan sirba kana naa sirbii gaafa siin jedhu sirba kee kana nin jaaladhe nin sirbaatiin jee ni beekaa takka. Nin jaaladhaa naa sirbi ni ja'aa naa kenni waan jedhu takka maqaa dhaheen beeku. Inni fuuldura akka sirbuudhaaf fedhii qabu ni beektaati takka waan akkanaati biratti kaase. Nin beeka gaa'ee bar sirba isaatis na bira sirbeetuma ifiifis na sirbisiise. Inni sirba ni qaba inni ifiifu itti qophaa'aa jiru qaba ture. Ni qaba hedduu qaba. Sirba isaa keessaa ka inni na qalbii na fuudheen sitti himu. Hangaasu waaqa hangaatee jiinii qoree baasanaana shukullee bontuu sabaan boontuu koshaa goyyee wajjin dhiinnaa kaja'u. Kun sirba isaati kasha goyyee? Ka isaati. Ifumaafu sirba babbareeda qabeedha dachaati. Dachaas akka inni sirba kiyya san jaalate caalaa sirba isaa kanan jaaladha. An garuu sirba namaa fuudhurraa hawwiin qabu. Dandeettii isaatis takkan dhoysuun siin jedhee beektee birra. Dhuguma jabaadha inni sagalee isaatis dhaggeeffataa turre sirbuma akkaataan inni sirbu dhugumaan bareedadha. Shaggooyyee ani haga ammatti shaggooyyee kana akkamitti inni hujirra oolchuu dadhabeetu garaa na nyaataa'u isuma saniifu otoo shaggooyyee kanaan ol ba'e fudhatama amma qabu kana amma argate kana caalaa sirba kanaan ni fudhatama jedheetii yaadaa ture. Okay, mee sirbi ammaan tana inni dheengadda wallisaa ture kuni inni xiqqoo yadaloo inni xiqqoo walaloo isaa jalliseeti maqaa bakka inni boontuu jedhutti maqaa nama biraa kaasaa ture. Sirbichi mee akkam jaa sirbichi nu yaadachiisime? An boontuun jeemi. Inni immoo sabrii jeessi jaaladhee sabrii sirraan midhamee jaabar. Mee sirbicha mee tokkoon wallisi tokko akka yaadannoo fakkan. Jaaladhee boontuu sirraan midhamee garbaa jaalalaa seenee keessa limee waa yaadanna goote wayiin si himee jiruu namarraa bahee awwaalamee. Kajaalate beeka kubbaa jaalalaa guyyaan nagayuuma hamtuun galgalaa halkan gadin ciisu ta'atiin bulaa yeroo beekan fiigee qabadha hulaa. Akkanatti sirbi innillee yadala sin dabsine walalas ittiin idaanees kiyyuma san sirbee ta inni fuudhee takkittiin ta inni keessatti keessa make si jaaladhe sabrii waan jedhu kana jechuun. Inni tajaalate kallattiin waan ishii san taateef maqaa ishii itti naqe maleeqa. Ani immoo sirba gun'uun si jaaladhe boontuu jeetu mana akkamatti taphadhee. Maqaa kana qofa jijjiiree jechuudha. Maquma kana qofa fide wanni akka amma laal
yeroo meeqan fiigee qabadha hulaa je'eetiin wannin hulaa qabadhuuf sun immoo akka waan isiin tun hularra jirtuu je'ee itti aansee'an akka waan isiin tun hularra jirtuu qaamaan gachiisuullee qalbiin narraftu mal taatee asaartu maaf naarrifattu mal namni kakeetii garaa jabbaatu si jaaladhee boontu sirraan miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime wayyaadanna goote wayyiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame jeekkasi. Akka inni gaafa bira jiru sun sirba baasuu deemu atillee numa beeyta sirba isaa kennuudha yaaliin goone ati amma kana dura akkana nugeeffannoo. Naa kennis naan hin jenne. Sirba ifiifuu tuulan qabaa malee an sirba naa kenni naan hin jenne ifiifis baay'ee akka qabu naa himaa ture sirbuudhaaf hawwiin qabaa dhallee ni ja'aa garuu hawwii amma gaa olin ba'aa tana carraaq itti fide malee inninis haala keessa jiru wajjin yaada ol ba'uudhaaf kan hin qabu ture. Amma haalli mijaanni nufuma ol ba'e malee. Rabbiin akkuma fedhatti nama ol baasaa ol ba'ee gaa. Bareedaadha ammallee rabbii waan inni yaade amil keessuufi mee ati kana dura sirba artistoota biraati kannite? Kannee kumalee boruutifuu kannee. Sirba meeqa kanniteef? Sirba lama moo sadii. Sirba kumalee gaa sirba bareedara walliftee sirbi ishiidha. Galanni aayyoo yoomuun dhumu dachaa kajettu guututti kiyyeji gadaamessa laphee jalaa. Sirba babbareedara gaa sirbi kumalee hedduu babbareedara. Babbareedadha. Mee gara biraatiin ammoo dhimma kana keessa hoggaa baanu ati nama bultillee ijaarratee ilmaan illee qabu ilmaan meeqa qabda? Ilmaan afur. Ilmaan afur qabda. Ilmaan afran kanarraa waggaa lama moo sadii dura amma dura gara miidiyaa galamsoo'uutiin waan tokko laallee turre gaafa amma duraa tokko wantoota garaagaraa irratti hirmaachatti turre gaafa sana akka agarreetti ilmaan keetilleen akka faffaca'anii jiranii fi maatii keetilleen haadha warraatilleen gaafa sana haati ilmaanii bakka biraatti takkaa'u bakka ishiin buutee akkan arginii fi ijoollee keessa illee tokko akka waan badee gaafa sana barbaadamaa tureeti. Wanni sun sadarkaa akkamirra jira faamiliin takkaa'u maatiin kee walitti deebi'anii amma bakka takka jirtanii? Bakka takka jirra maatiidha. Ammaan tana ishiin haati ilmaanii akkasitti baddee sun akkasumatti fiixa baatee sammuun tuqamtee wanni sababa sammuurraa ka'eeni ilmoo badde sanis akkasumatti dhabeetuman ammaa gaa ibidda san liqimseetuman taa'u jira. Haadha ijoolleetii fi ilmoon badde sun akkasumatti badanii hafanii? Akkasumatti badee hafe wallaahi sun hoggan yaadadde ammallee ibidda garaa kana keessaa na bobaa. Iyyaaffannoon dhageenye mee namni miidiyaa kana daawwatu yoo iyyaa dhagaan karamitti iyyaafannoo dhageessan kana dura? Hawaash magaalaa Hawaash keessa jedhanii. Haya maqaan isaa eenyu? Maqaan bar mucaan daa'ima waggaa tokkoo fi baatii 8 maqaa hundee jennaan nuti. Hai mucaa xiqqaa waggaa tokkooti daa'imni kee qabadde? Bar waggaa tokkoo fi baatii 8 xiqqaadhaa deemtee darbite bakkatti darbite wallaalte sun akkasumatti hafe amma maatiin gaafas adda faca'ee na harkaa wanni jireenya akkasitti natti dukkanaa'e suni sababa galamsoowwut eebii piroomeeshin kanaatiin. Abbaa sodaa fi dheeraa magaalaa galamsoo waa hedduu hojjetaa turanii gaafatanii? Sababa kanaatiin walitti ijoollee naa fi maatiin adda faca'anii walitti deebinee jaartiin silaata akkas taate sun waa'ee bultiin qabdu tabiraa fuudheetiin amma ijoollee san walitti qabdee tabiraatiin wajji jira. Ati amma sirba qofa osoo hin taane istaandaap koomeedii wantoota garaagaraa oduulee waan nama bashannansiisu fakkeessitee wantoota hojjettu garaagaraatu jira. Waan akkanaa kana mee waltajjiilee garaagaraatti yeroo himtu wanti jennaa mee waan akkam faadha wanni ati achirra dhiyeessaa turte sun gaa nama itti dhiyeenyaan gaafa ijoolleen hin beeka ture mee namoota hin beekneef akka addaan bahu. Waan akka oduu gaazexeessota raadiyoonaa fa'a. San nin jaammallee yeroo takka numan dabarsaa. Mee amma takka mee nu yaadachiise mee waan tana dura godhaa turte.
dhaggeeffattoota keenya amma duraan dursinee oduu isin dhageessifnaatii jalqaba irratti akkam ooltan jennam. Akka lakkoofsa Habashaatti bara 1983 as ilma namaa kanarratti duula banuudhaaf uummanni diddiimaan tukaan jedhaman duula banuudhaaf tarkaanfii fudhachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan uummattoonni kun uummattoota isaanii gaditti bulan jechuun uummata leenjisa qaamaa baay'ee qaban kan utaalchaan nama harkaa ba'uu danda'an kumaandoo uummattoota taffii jedhamaniin duula kanarratti akka nu wajjin hirmaatan jechuudhaan dammaqsanii. Haala kanaan uummattoonni kun uummattoota isaanii gaditti bulan cunqurfamtoota uummattoota injiraan jedhamaniin duula kanarratti akka nu wajjin hirmaatan jechuudha. Yommuu dammaqsan uummattoonni kun akkana jechuudhaan komii qaban ibsatan. Akka komii uummattoota kanaatti nuti ofii furoorroon kan kana caaluun nurratti adeemsifamaa jiraati. Kotteedhaan huccuu gubbatti dhumaa jirra kan kanarraa fi ol fuudhanii kottee gubbatti qaxnu godhan jechuudhaan beeksisan. Haala kanaan uummattoonni kun waajirri keessan gurguddaan bakkeen qubsuma keessanii eessa jechuudha. Yommuu gaafataman pirezidantiin uummattoota Tukaanaa obbo Tukaanaan akkana jechuudhaan deebii kennaniin. Akka ibsa obbo Tukaanaatti waajirri isaanii gurguddaan dodoo'aa girgiddaa manaa keessaa fi akkasumas xaffaraa siree keessa ta'uu dubbatan. Haala kanaan uummattoonni taffii jedhamanis waajirri isaanii gurguddaan mana laqallaqii hin qabnee fi kan raphaa bishaanii hin arganne waajiraa dhukkee keessa akka ta'e addeessanii. Uummattoonni injiraan jedhamanis waajirri isaanii gurguddaan huccuu jirjiirraa hin qabnee fi takkittii jirtu tamiicaa hin arganne keessa akka ta'e beeksanii kan kanarraa fi mataa filaa fi mushixaan keessa hin baane keessa ta'us ibsanii. Dooktar Tichi ilma namaa tokkoo fi Piroofeesar Tichi ilma namaa tokkos ilma namaa waltajjii baasanii duula kan akkaataatti ofirraa afan faajjessan gorsa himuutti kennan. Amma summiin addaafne jedhamtutti argamtutti bishaan danfisanii ofirraa itti raquu fi akkasumas laqallaqii manaa itti jabeessuun farra isaanii akka taate beeksisan. Kanatti aansinee oduu ispoortii isin dhageessifna. Torban darbe kana keessa uummattoonni adda addaa afur takkaa'u biyyootiin adda addaa afur dorgommii ispoortii adeemsisuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan uummattoonni kun akka armaan gaditti maqaan isaanii kan ibsamu yommuu ta'u tokkoffaan Tukaan lammaffaan taffii sadaffaan balballaa fi arfaffaan injiraan akka ta'e beeksisan. Tukaan godarra taa'anii lafatti nama nyaachuu danda'uudhaa fi halaalatti foolee ofii nama agarsiisuu danda'uudhaan tokkoffaa yommuu ba'amu waajira boosattii jedhaman tokko badhaafaman. Uummattoonni taffii jedhaman utaalchaan nama harkaa ba'uu danda'uudhaan lammaffaa yommuu ba'an firaasha qashaa tokko badhaafaman. Uummattoonni balballaa jedhaman waan namni qadaadee lafa kaa'e hulluuqanii seenuu danda'uudhaan sadaffaa yommuu ba'an jecha ic jedhamu badhaafaman. Uummattoonni injiraan jedhaman uummattoota boodatti haftoota waan ta'aniif dorgommii kanarratti osoo hin hirmaatinaaf isaanii beeksanii kan fuulduraatti irratti illee hirmaachuu akka hin dandeenye dubbatan. Dorgomsiisaan uummattoota kanaa obbo Hantuut kan jedhaman uummattoota ofii leenjisan taffii guuratanii gammachuudhaan gara daandii mana Hantuutaatti dhiichisaadha akka deebi'an addeessanii. Daawwattoonni achirratti argaman kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman uummattoota Tiitessa jedhamaniif afeerraan achirratti isaaniif godhamte nyaata beekamaa olaanaa goflol jedhamu akka taate beeksanii dhugaatiin achirratti isaaniif dhiyaattes dhugaatii tortor jedhamtu akka taate hubachiisan. Biyya tokko keessatti kormaan lukkuu tokko dhukkuba eersiitiin qabamee hospitaala Bashoodhaa ciisuudhaan Dooktor Bashoon ani hin danda'u humna kiyyaa oli jechuun gara hospitaala Amaa dabarsuun isaanis beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kan har'aan tanaaf qabnu hammanumaati kan fuulduraatiin hamma walitti deebinutti kanumaan nagatti isiniin jechaa walaloo gabaabduu takka irra isinii keenye achumaan nagaa isinitti dhaammanna. Walaloonis akkana jedha. Jaalalaan onnee cabalaq dhungoodhaan garaa baxalaq amalaanis qalbii bashashaq nagoota yaadessuman dhaqaa yoo silaaltu ijas walalaq oggaa seencu ilkaan falalaq luuccan rifeensa isii calalaqa tanaatu dhiigee ganna naqaa bareedduun oromootis kunoo bashashaq nagoota yaadhiiroo an eessuman dhaqaa jechaa akkanumaan nagaatti isiniin jenna. Kana Rugubatti waan ajaa'ibaati. Dandeettii ajaa'ibaati. Ati nama wallisaa qofa osoo hin taane akkaataan ati waltajjii yeroo gaggeessituu fi waltajjii irratti baatee waan garaagaraa dhiyeessitu rugubatti waan hedduu nama bashannansiisu waan hin beekaa. Bifa kanaan nu bashannansiisu qotiif ammallee hedduu tokko galatoomsiin jecha. Mee ati yoom gara aartii kanaa dhufte mee if dubbatti qosi deebisee. Dhugaa dubbachuudhaaf kanin aartiitti dhufee madraka irratti bahee uummata galamsuu duratti kanin sirbuu eegale bara 1992 bara 92tiin madraka irratti bahe garuu san dura manumatti waltajjii irratti osoo hin ta'in manatti sirba baafadhee afaan sirbuu malee
kanin hawaasa duratti sirbe bara 92 bara 92 san barsiisaan Ahmad Hussein jedhamu tokko ammallee ni jira ayyaana hawwaniitiif Naasiroon dandeettiin qabaa dhagee Zawdiyyee piyaanoo xiqqoo takka qabaa piyaanoo isaa sanii wajjin ayyaana san irratti na dhaleesse gaafa san ayyaana dubartootaa waan ta'eef gaalanni aayyi yoomuun dhumuu dachaa gaararra ulfaata meeqamittiin galchaa yoon daaddisaa oolee hanga umrii tiyyaa hanga goflaa bookee takka yoomiin gayaa kajoo gaafa saniin jalqabee achumarraa jalqabeetiin artii itti fufee eega gaafa sanii hanga ammaatti ittuman deemaa jira garuu haala jireenyaatii wajjiin ol bahuu hin dandeenye rakkoo garaagaraa waan hin qabuuf irra caalaatti qaamaa miidhamaa ta'uun kiyya qaroo dhabeessa ta'uun kiyya duubatti na hambisee namni qaroo ifii hin qabne bakka yaadde ga'uun xiqqoo haalan itti ulfaata hedduu itti ulfaata akka carraa ta'e akkan amma dachaas wajji mudanne kana wanni kanaan qunnamus waan danda'uufi ammas harka qalleeyyummaan hedduu nama ukkaamsitii kana caalaatti ammas magaalaa guddatteetti dhalaayee waan hin jirreef jireenya kiyya baadiyyaa ture duraanii kana duubatti na hambisee ol bahuu hin dandeenye gargaarsa adda addaatis namni na gargaaru waan hin jirreef agarraa duubatti hafuu danda'ee amma rabbi wajjin as gaheetiin jira. Gaafin biraa jidduu kana ammoo sirba tokko sirba jaalalti teenye taganamaa sirba jawullee jidduu tana akka harkaa qabdu dhiyoon tana xiqqoo kaaftee turte sirbi sun hedduu bareedaadha akka kiyyatte hedduu sirba mee sirbi sun akkam jaame dhiyoon tana xiqqoo dhageetiin ture. Jaalalti teenya taganamaa tan onneerra saarte ta'uumamaa faradaan nundi hiiguu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii qabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nu diiginii jaalalti teenya taganamaa tan onneerra saarte ta'uumamaa faradaan nundi hiiguu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa duraanu akka wal jaalannaa jettee namaa maaliif caqasnaa oduu namaa maaliif funaannaa jaalalaan bultii uwwifannaa qaawwa nuttiin seenan itti cufnaa. Jaalalti teenya taganamaa tan onneerra saarte ta'uumamaa faradaan nundi hiiguu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii qabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nu diiginii. Akkana jedha. Waaw hedduu takka bareedadha sirbi kan ka'e dhugumatti hedduu bareeda sirboota hojjettu kana yeedaloo fi walaloo isaa sumaatu hojjetamu nama biraa kan gargaaru jira. Nam tokko walaloo yoo namni walaloo natti fidee walaloo qullaa natti fidee yeedala itti baafachuun natti ulfaataa walaloo fi yeedaloo walumarra naa dhufti an walumaan hin baafadha. Akkamitti ati nama qaroo dhabeeyyiidha akkamitti sammuutti qabatta barreeffachuun sitti ulfaata? Wanni takka baasee sammuu keessa kaa'e gola sammuu xiyyaa keessa kaa'e nama galmee keessa kaa'etti qabadhu waa takka ni jalaan batu idduun sin dhaab sirba tokko gaafan sirba eegalu gabbaahan malee alam beekanii rakkatan malee naman beekanii rakkannaan hundaa baree addaanii yoo laalam bifaan hundinuu namaa laalcha ijaatiin maaliif beekamaa jarjarteen ji'in abaluun namaa yeroo rakkinaa addaan beekamaa jee sirba tokko hojjadde gabbaahan malee alam beekanii rakkatan malee naman beekanii rakkannaan hundaa bare addaanii yoo laalam bifaan hundinuu namaa laalcha ijaatiin maaliif beekamaa
jarjarteen ji'in abaluun namaa yeroo rakkinaat addaan beekamaa jarjarteen ji'in abaluun namaa yeroo rakkinaat addaan beekamaa gabbahan malee alan beekanii rakkatan malee naman beekanii rakkannaan hundaa bari addaanii haja'u. Haya, kun sirba gaafa ijoollummaa jalqaba gaafa aartii kana eegaltu ittiin jalqabdeen. Gaafan jalqabu isa kanaafi wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyunnaa himii. Hayyoonni beekan hedduutu jira kanneen hin boonne kan laafu gara an ifi awwaa lameetin jira dhaqitti himi na baasi ar'aa wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyunnaa himii. Si biyya beekaa irra naanna'e hayyoonni beekan eenyukka tahe dhaamsi xiyya yoo bira naa gahee naana hun oolu yommuu dhagahee wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyunnaa himii. Haja'u sirban dura ittiin jalqabe jechuudha. Hayyee sirboota kana takkaa garuu istuudiyoo dhayitee wallifne waltajjuma garagara irratti walliftaame. Wallif. Amma sababni sirboota kana wallisuu ati dhabdeef tokkoffaa qaroo dhabeeyyii ta'uu kee gara biraatiin ispoonsara garagaraa namoota si gargaaru dhabuudhaani malee silaa sirboota kana yeroo dheeraa dura fedhinnaa sirba baasuu qabdamoo ati akkanumatti ganduma keessatti yookaan ifumaaf wallisuu feeta. Fedhinnaa sirbaa baay'een qaba malee gaa haala jiru wajjin hacuucamee hafee malee fedhinnaa sirbaa qabaachuu hiyyarraa kan ka'een miiqaanin burqisiisee waan kana sirbuu. Gaafin kiyya sadarkaa artistii tokkotti istuudiyoo dhayitee sirba baaftee hawaasan gahuudhamoo moo fedhinnuma sirbaa qabduu fi naannooma jirtutti namootuma wajjin jirtaniif wallisuudhaaf qabaaftu. Istuudiyoo seenee silaa gurra ummataa hundaan gahuudha hawwiin kiyya guddaan ka ture. Inni biraa gaafa mootummaa wayyaanee san sodaata akka malee wantoota akka sirbatti fakkeessite mootummaa biyya bulchaa ture yeroo saniin cunqursaa itti waraanaa turteetu waan jira waan san fuudhanii namoonni siyaasaa keessatti bakka gurguddaa qabanillee hanga Jawaar Mohaammed gahutti sheer godhaa turanii maxxansaa turan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ilma baay'ee waan jiru tokko bifa sirbaatiin kaati godhaa turte hedduu tokko namni waan san beekaa si ta'uu danbeeyne malee nama hedduu bira ga'ee jira hanga Jawaar gahutti waan san maxxansaa turanii gaafa duraati mee akkam ture wanni sun. Sirba kiyya sunis si sirbu. Mucaa baay'isa hayyee yashii funyaan muraa innaa shininna argaatan tiin fedhuu achi deemna duraa innaa shininna gadaamessaan kan kee hortus naaf abaarsaa innaa shininna gudeeda kootirraa diina koo baay'isaa innaa shininna aboonnaa shininna innaa shininna arannaa shininna innaa shininna mana ciree bantee daandii gubbaarratti innaa shininna. Achitti walgeechisan garaadan hundii innaa shininna sumaatu barsiisee foshee itti kennee innaa shininna shinfillaa ta'uu kee namuu sin hubannee innaa shininna aboonnaa shininna innaa shininna arannaa shininna innaa shininna. Luchaan rifeensa kee yoo ciises duydarraa innaa shininna ilkaan kan kee cabbii wal tuqiinsi nyaaraa innaa shininna naaf jirjiirraan ta'uu dhugaan oromiyyaa innaa shininna anilleen keen ta'uu atilleen bartiyyaa innaa shininna aboonnaa shininna innaa shininna arannaa shininna innaa shininna bubbisaa laayiqomoo yittaayyaal qaraaruu innaa shininna saada dubraa malee waan biraan haraaruu innaa shininna nu isin jibbinee wajjiin hin bubbulluu innaa shininna ufiin uf bulchinaa oromoo qulqulluun innaa shininna aboonnaa shininna innaa shininna arannaa shininna innaa shininna.
mucabbay tsahaye yashiifun nyaamura Naashinina argaatan teelfedhu achi deemna dura Naashinina gadaamessaan kan kee hortus naaf abaarsa Naashinina gudeeda kootirraa diina koo baay'isaa Naashinina aboon naashinina 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 gana ciree bante dandii gubbaarratti Naashinina achitti wal geechiisan garaadhan hundi Naashinina tumatu barsiise foshee itti kenne Naashinina shinfillaa ta'uu kee namuusin hubanne Naashinina aboon naashinina Naashinina aran naashinina Naashinina dubbisaadhaay qooma ittaayyaan qaraaru Naashinina saada dubraa malee waan biraan haraaru Naashinina nuti si jibbine wajjin hin bubbullu Naashinina ufiin uf bulchina moo qulqullu Naashinina aboon naashinina Naashinina aran naashinina Naashinina lucaan rifeensa kee yookiisees duydarraa Naashinina ilkaan kan kee cabbii waltu siinsi nyaaraa Naashinina naaf jijjiirraan ta'uu dhugaan oroon biyyaa Naashinina anilleen keen ta'uu atilleen bardiyyaa Naashinina aboon naashinina Naashinina aran naashinina Naashinina aboon naashinina Naashinina aran naashinina akkasittiin sirbaatu kana qofaa miti gaafa wayyaaneen ummata keenyas liyyuu somaalee liyyuu haylii somaalee fakkaattee somaalee keessan ummata keenya buqqifte waan hin je'ee sirbeen qaba san gadhisee gurra ummataa hedduun hin geenye inni suni maqaa liyyuu foolisiitiin nurratti duulee kanuu waraanaa jirus wayyaaneedha malee namni biraan jiru boo maqaa somaalee kan alshabaab kan abaa obaasee maqaa garaa garaatiin nutti dulchiise namni biraan jiru boo maqaa somaalee maqaa liyyuu foolisiitiin nurratti duulee kanuu waraanaa tures wayyaaneedha malee namni biraan jiru boo maqaa somaalee jeetin gaafa sanillee dhugumatti waan hedduu bareedaadha ergaan haala hawaasni sun keessa jiruun wal qabsiiftee ati dabarsaa turte hedduu bareedaadha wantoota kanaan wal qabatee mootummaa yeroo san biyya bulchaa turerraa dhiibban sirra hin geenye ijanatti baasaa turanii dhugumatti amma gaa of dhaaduudhaanatti fakkaata malee yoon dubbadde gargariin ammoo wanni wayyaanidha dahnatti wayyaane as keessa ciisaa nama addaan hin beektu ustee sirbitee bilaashti isin ajjeesin kanaan jiru hedduudha ammoo kana ol mul'ata qabanii fi dandeettii qabanii fi dhaga'ama qabanuu bilaashti ajjeefamaa jiranii yooniin waan kana je'ee du'es maal rakkoon je'eetiin afaanii baafadhee namaan je'ee waan kana ol baasee sirbaa ture akka carraa ta'ee garuu dhiibbaan ija babaasaan haa jiraatu malee wanni narra ga'elleen hin jiru. Yeroo wayyaanee keessatti garuu qixxaa hedduutu narra ture. Nuti jibdaa ijaan gaafa hallayyaa gubbaa nageessanii qabuu natti nyaachifatanillee ni jira. Osoon karaa deemu natti dhufanii waraanni edaa isaan dhaabbatanii na ilaalan. Akka carraatti immoo uffata yeroo san waraanni abbaa uffatu tokkoon uffadhe huccuu waraanaa ta'us hin beeku. Namaan naa kenne huccuu san qum ኦነግነ አንተናን ጀ አሃ አልገባኝ ኦነግ ማለት በትግርኛ ቋንቋ አይን ስውር ማለት ነው እንዴ እንጂ አይን ስውር ነው እንጂ አዎ ሐቁን ተናገር ለብቻ እንደዚህ የገሰገስ አይን ስውር ነው ሌባ ነው እንጂ ችግር የለውም መገስገስን ችግር የለውም ተውዬ ባደኩበት ሀገር ስለሆነ አላስቸግረኝም እንጂ ሐቁን ተናገር ኦነግ ነው አመጋ እስራው ወልከራከረ ክርክሬ ዱኸስ ንሂደምታ ዴምን አንጀ ዴም ኡሌን ቆፈና ቀባጋ ናን ዴም አንጀ ናሂደማ አመ ዴምነ ኡጋለ ያተከ ጉባገኝ ወደታች በዚህ ወደታች ጎራ በልና ሂድና እንጀ ዳን ከራ ናገድ ይንሃል ያዳማ ኡጋለ ከለቲ ኡሌን ዴሙን ተና ፈከት ቀሬ ጉባገ ከነ ጀው ኡኑ ቀሬ አይ ምንድነው ይሄ እንጀ
አላቅልህም ምንድነው ይሄ እንዴት ትጠይቀኛለህ እንጂ ታዲያ ማለ ጠይቅ አንተና አይደለህም እንደ ወደታች ሄድ ያልከኝ እንጂ እና ገደል ግባ ማለት ነው አልገባም እንጂ እኔ አላቅልህም ገደል ያግባህና አልገባማ ታዲያ ሰንረቲ ሐቁን አትናገርም ጄቀዌን አትኛችፈት ወገን ቀዌን ያችፈቱ ተኩ ዋዕተው ኡታሌ አከቀቤ ከነረቲ ወኒን ሊቆን በሪ የሮሰን አረዳ ብልቹ ተኮ ዴማ ከጨረትን ትርፌ አቦኹን ኢጃኒን አርጉ ኸንማል ጎተኒ ምትገለክሳ ይጀንቀቡ ሁቹ ተነሳ ፉደረ ተነነማ ተሰደቀተ ታጋይ እኒ ዋይ ኦነጊፍ ኸን ቁበን ቀቡ ጃኒኒ ጄኒ ከስተር ካነባሴ ረኮን ነረጋ ቱርቴ ዱዳም የሮን እንገስ የሆኑ ተገጉሬ ሀግመደንዳኑ ራዱበና ሰኒንጋ ገርጋር ሰረቢትን አርአገኘቹ አልহামዱሊላህ baga jiraate asgeesse warni guddoon as ga'uudha mee amma ati gaanama sirballee hedduu yaalaa ture sirbii sila akka ati fedhina qabduu fi akka dandeettii qabduun ammas akka waan kanarratti yeroo dheeraa ati hojjechaa turte hawaasa naannawaa san jiru itti bashannansiisaa turtee fi ergaalee garaagaraa gara aartiitiin bashannansiisuu fi namoota waa barsiisuu fi dammaqiisuu keessatti wantoota garaagaraatiin godhaa jirtu fi godhaa turtellee waan salphaadhaan miti namni naannawaa ati jiraattu jiraachaa ture ni beeka. ol bahee ammoo sadarkaa Oromoo hunda biraan ga'uutiin hanqina humna dhabuutiin wanni achi osoo hin gahin hafte mee amma ati akka Oromootti fakkeenyaaf nama Oromoo kanarraa wanni ati eeydu hedduudha ni beeka ati amma akkamitti jiraachaa jirtame jireenyi kee maal irratti hundaa ati nama abbaa ilmaaniiti nama maatii guutuu qabuudha garuu qaruudha beekii fi nama humna hin qabneedha gara aartii kanaanis gaa aartiin Oromoo sadarkaa irra jira sanumaahuu ati ammoo bakka barbaaddu san hin geenye jireenya kee amma maal irratti hundaa'ee akkamitti jiraachaa jirtame jireenya kiyya jireenya shimbirrooti wal fakkaataa shimbirroon guyyaa waan argatte funaannataa oolteetuma galgala muka ishirratti galtee bultee ganama ammas akkasuma bobbaatii akkasuma funaannataa oolti jireenya kiyya ammaaf wallaahi gaa jireenya shimbirrooti wal fakkaata maaliif waan dhaabbataa takka waan irraa galii qabu hin qabu waanuma rabbiin na sooren sooradhee ilmaanitti hin gala sanuman dura bubuusaa jira kana fakkaata amma kanaan hin jira. Wanni ati jiraattuun gargaarsuma namoota naannawarraa magaaluma galamsoo keessaa namoota gargaaranii wantoota garaagaraatiin jiraatte malee waan dhaabbataa galii irraa argattu hin jiru jechuudha. Hin jiru akka carraa gaafa galamsoowudiin waa'ee gargaarsa kiyyaa kaasisan haa galatoomanii namni na gargaaree ture gargaarsi sun bakka yaadame fi akka yaadame san hin taane karatti dhaabbatee wanni karoorfame hundinuu galman geenye karatti dhaabbate anillee gaafa san abdii guddoo horadheen ture karatti dhaabbatuun isaa sun immoo deebi'ee jireenya kiyya akka duraanii akka shimbirroo sanirratti deebi'ee ammas gaa ummanni kiyya waan yaadame san sila na gargaaranii waan dhaabbataa tokko na godhanii ilmaan kiyya antiyyaan amma dulloomellee garuu guyyaa beekamu ilmaaniif waan takka waan dhaabbattuu takka sila na godhanii ilmaan kiyya kun na duuballeedhaa ta'u akka jiraatu fi akka ittiin naa baratan waan takka ummanni kiyya osoo naa godhee hawwii kiyya guddaadha. Ilmaan afur. Ni baratanii isaan? Amma ijoolleen lama takka kutaa 5 takka 3 tokko 2 hanga kun xiqqaadha. Ijoolleen ganaati xiqqoodha. Mee amma namoota miidiyaa keenya daawwachaa jiran kanaan namoota hedduutu si daawwata miidiyaa kanarratti. Garanumaanuu gargaarsa namoonni si godhan kana keessa jiraachuu malanii ati amma uummata Oromoo irraa wanni ati barbaaddu ammatti wanni si barbaachisu maali? Ammatti wanni na barbaachisu gargaarsa naa godhanii tuma waan gadhaabbataa tokko akka naa godhaniin hawwii qabaa. Amma fakkeenyaaf dhiyoon tana halkan halgaddaachi aantu kirkirin tun eegalamte. Asumarrattuu gargaarsa haa eegallu haa darbinu jedhanii wanni dubbatamee jira. Achirraa ka'ee hanga ammaatti
wanni akkaawuntii tiyyarra seenee hin agarre gaa akka waadaa halkan san galan sanitti waanuma halkan san eegalamu natti fakkaate wanni lafa bu'ee qabatamaan an arge hin jiru. Waan sirbaan baafadhu jee sirba san qofa irratti xiyyeeffatu osoo hin taane wanni irratti xiyyeeffatu barbaadu waan dhaabbataa tokko waan hojjetee bu'aa naa buusadhaa ilmaan kiyya naa guddisuun barbaada. Egaa Naasiroo yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamtee sagantaa keenya irra dhiyaattee haasaa kana fakkaatu waliin godhuu keetiif hedduu takka galatoomii ulfaadhu siin jenna. Hayyee galatoomaa isinis baay'ee isin galateeffadhaa yeroo teessan qaalii anaaf jecha dhiftanii gara kiyya dhuftanii intarviyuu kana naa godhuudhaaf haalan galatoomaan isiniin jaa isinin galatoomfadhaa galatoomaa. Galatoomee hedduu takka ulfaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa torban kana kan artist Naasiroo waliin godhaa turre kanan gaammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.